Dhaabbati miidiyaa Oromoo FIBTV'n caalmaatti hojii isaa cimseetti ufuuf hooggansa boordii isaatti miseensota haaraa dabalee jira. Miseensonni boordii FIB haaraan dabalaman kunneenis hojii miidiyichi hojjechaa ture jechuun caalmaatti itti ufsiisuuf ammoo fedhii qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Dalisaalamu. FIBTV'n erga hundeeffamee waggoonni lama darbanii sadaffaan eegee fixachuun ganna itti aanu arfaffaaf abuuraa jira. Adeemsa kana keessatti dhiibbaa alaa fi keessaa dandamatee fuulduraa faggaamuun rakkoo uummata isaa rakkataa, sagalee uummata isaa dhageessisaa, wiirtuu odeeffannoo haqaa fi madda bashannanaa ta'e aartii saba isaa wal qabaa, duudhaa fi safuu uummatichaa tiksaa, afaan Oromoo dhageessisaa, imala milkii qabuun gahee leencaan gumaacha mataa isaa baataa jira. Waggootaa fi haalota dabarse keessatti imala geejjiba baaburaa fakkaatuun kan bu'ee buusaa, kan waliin darbu waliin tarkaanfataa, kutannoo fi humna saba isaa akeekkataa ammas imalarra jira. Waggoota darban keessatti kanaan dura miseensota boordii muraasaan geggeeffamaa kan ture FIB'n har'a jechuun guyyaa gaafa 21 bara 2022 miseensa boordii haaraa miseensota boordii duraan jiranitti dabaluu isaa ifoomsee jira. Kanaan dura FIBTV'n miseensota boordii 9 qofaan geggeeffamaa kan ture wayita ta'u yeroo ammaa kana immoo miseensota boordii isaa gara 13tti ol guddisuu isaa walitti qabaan boordii FIB obbo Lammii Taayyee ifoomsanii jiru. Akkuma beekamu har'a wanti gochuuf kaane waa gurguddaa lamatu jira. Innis asitti yaa'ii kana geggeessine murtiin asitti dabarsinu seera irratti fudhatama kan qabu ta'uu isaatii fi dhaabbanni waldaan aksiyonaadhaa waan hundumaa sagaleen sheerhoolderoota iddoo kanatti argamanii murtiin asitti har'a mari'annu kana seera qabeessa gochuudhaa fi kan dandeessisuudha. Kanaaf walga'ichi seera qabeessa. Bu'uuruma kanaan egaa miseensonni boordii televezyiinii FIB nama 13 akka ta'u murteessinee yaadaan irratti walii gallee jirra. Haalli hojimaata boordii kanaa immoo kana booda namni waan barbaade gochuu hin danda'u, lammiin waan barbaade hojjechuu hin danda'u. Obbo Dajaneen Bogeetinaat eenyuyyuu namni waan barbaade hojjechuu dirreetti danda'u miti jechuudha. Gara tiimiitti kan finneefis gara Oromootti gadi baasuu qabna. Oromoodhaaf sagalee taana yaadii nama hedduu irratti hirmaachuun barbaachisaadha waan ta'eef seera daldalaa kaampaanii sheer kaampaanii ta'aniitiin dhaabbata kana hoogganu. Miseensoliin haaraa boordii FIB'tti har'a dabalamanis Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Geetinnat Baanjaa, obbo Caalaa Dheessaa, obbo Jamaal Siidaa, Sheek Jamaal Aliyyii akkasumas ammoo Profeesar Buumaddiin Abdullahaab ta'uu isaanii obbo Lammii Taayyeen walitti qabaan boordii FIB ibsanii jiru. Miseensonni boordii haaraan waggoota itti aananiif miidiyicha adeemsa miidiyaa eegee akka adeemuu fi miidiyichi miidiyaa dorgomaa gaanfa Afrikaa akka ta'uuf kan hojjetan ta'uu ibsanii jiru. Yaada miseensota boordii akkasitti qindeessinee jirra. Duraan dursinee carraa nuu kennitaniif yaamicha nuu kennitaniif affeerraa nuu kennitaniif ulfaadha isiniin jenna. Amma dandeenyu humnaanis teenaan qabeenyaanis teenaan yeroonis teenaan hadaraa uummataa waan ta'eef hojjechuuf uummata tajaajiluuf qophii guutuu qabna. Galatoomas. Fayyaataa ani bara jireenya koo hojii akkasii waan kana fakkaatus hin beeku. Nama waraanaan ture. Erga waraana keessaa ba'e immoo manuma hidhaan ture. Ani barruu artii fi miidiyaa jabana kana keessumaa waa barreessuu waan dhufi afaan dhufiitiin, waa agarsiisuu waan dhufi afaan dhufiitiin, waa himachuu miidiyaadhaan waan dhufi afaan dhufiitiin Oromoof duula du'aa ka'uuti. Ummati waan akkasii hin qabne du'aaf jireenya gidduudha jiraata. Duula kanatti dabaluu kootiif baay'een gammadee galatooma. Miidiyaan FIBTV'nis yeroo ammaa kana sagalee Oromoo ta'uudhaan rakkoo uummata keenya keessa jiru, dhiibbaa uummata keenya keessa jiru, hawaasummaan, diinagdeen, siyaasaan kallattii adda addaatiin uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo uummata keenyaa kana immoo karaa dhugaa ta'een imma dhugaa uummata keenyaa karaa ifa ta'een baasee sagalee ta'uudhaaf hojjechaa jiraachuu kana faana hojjechuudhaaf qophii guddaa qabna.
Inni guddaan amma miidiyaan kun karaa dhugaa uummata keenya baasuu danda'utti nutis uummata keenyaaf hojjenna waan ta'eef waliin hojjechuudhaaf qophiidha. Misaa'ila addunyaati miidiyaa. Yoo warri kun warri hafan arfan shanan sirriitti itti fayyadaman biyya guddisu. Yoo akka malee itti fayyadaman biyya balleessu. Gatii kanaa misaa'ila addunyaan ittiin biyya ijaaruu danda'us biyya diiguu danda'us kana keessa akka inni ittiin biyya ijaaruuf carraa argachuu kootiif baay'ee gammadeera jechuudha galatamu. Miidiyaan akkuma addunyaatti yoo ilaalle afaan gurra saba tokkootichaadha. Sabni afaaniif gurra hin qabne homaayyuu qabachuuf hin danda'amu. Miidiyaan FIB kun erga hundeeffamee kaasee hamma har'aatti bifa adda addaatiin afaan Oromoo, aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, eenyummaa Oromoo hojii ajaa'iba guddaa akka hojjechaa ture beekamaadha. Isa kana immoo miidiyaan kun qofti qobaasaa fiixaan baasuu hin danda'u. Saba qabachuu qaba, uummata qabachuu qaba. Uummata qabatee gara fuulduraatti immoo deemuuf boordiin murteessaadha. Nullee akka miseensa boordiitti cina dhaabannee afaaniif gurra sabaa kana jajjabeessuuf waadaa ni galla. Miidiyaan afaan ittiin dubbatanii fi gurra waa ittiin dhaga'anii fi ija waa ittiin ilaalan ta'uu bira dabree jiruu jireenya uummata tokkooti. Akka yeroo jaarraa amma keessa jirru kanatti humnas jireenyas miidiyaan dhugaa dhara godhee dhara dhugaa godhee laaftuu jabeessee jabduu lafeessee dhadhaa godhee dhadhaa dhagaa godhee fagoo dhiyeessee dhiyoo fageessee waan fedhe hojjechuu danda'a. Yeroo amma jirru kana keessatti sabni tokko waan adda durummaan irratti xiyyeeffachuu qabu keessaa isa duraati. Akka diinagdeef akka barnootaaf waa hunda xiyyeeffatamuu qabutti irra miidiyaatti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Humna qabdullee fuuldura baastee agarsiisuudhaaf dhugaa kee mul'ifachuudhaaf waa hundaafuu barbaachisa waan ta'eef nuyis afaan saba kanaa gurra saba kanaa saba kana karaa qabsoo isaan barbaachisuun daan bira dhaabbachuu kaayyoon keenya waan ta'eef miidiyaa bira dhaabbannee wajjin dhaabbannee dura deemnee cinaa deemnee duuba deemnee gama hunda jiraachuun barbaachisaa waan ta'eef miidiyaa kanaaf humna ta'uun saba keenyaaf humna ta'uudha waan ta'eef anis akka nama tokkootti gahee narraa eegamu bahadhee miidiyaa kanaa wajjin dhaabbachuudhaaf fedhii sinan qabaa murteesseetiin jira galatoomaan jedha. FIB TV'n fuulduraafis jabaatee kan hojjetu ta'uu fi kana caalaa sagalee uummata isaa ta'ee miidiyaa Oromoo madaaluu fi Oromoo mataa wal qabachiisu akka ta'uuf miseensonni boordii haaraa FIB muuxannoo fi ogummaa qabaniin kan hojjetan ta'uu waadaa seenanii jiru.